Ashamaar kafuunee akkam jirtanii kabajamtoota fi jaalatamtoota chaayinaa laayyaantu asallaa jalatti argamtan nagaan kun bakka jirtattis naa qaqqabu bakka jiraattanii bakka eeggamtanii yoo na eegdan isiniin jechuun jaaladhaa. Egaa ka har'aa barumsaa waa'ee mana ijaarsatirraan waa'ee mana jireenyaa waa'ee hojii waa'ee biyya keessaa gallu maal taanaa walqabatee ijoolleen baay'een gaafii na gaafachaa turtan keessatti haalli doonaan mijatiin osoo isiniin deebisin hafee dhiifamanaaf godhaa isiniin jechuun jaaladhaa. Egaa haadha mucaatidha akka argee natti mijachuu dhabee keessummaatu jira mana keessatu jira itti gaafatamummaan mana keessaa ni jira. Kana walqabateen isin jalaa ture baay'ee tokko dhiifama. Viidiyoo kana laayik sheer gochuun dagatinaa warroonni chaanala keenya faarawwata tanuu irrattan sabiskiraabii godhummaatii keenya ta'achuun gamanumaan affeerraa koodha. Egaa akkasumas waa'ee meeshaalee ijoolleen meeshaalee nu biraa qabdanillee ijoolleen baay'ee na jalaa babbadaa jirtan jirtu. Keessattuyyuu ijoollee wajjiniin dubbachaa jiru osoo hin taane ijoolleen na jalaa baddan asumaan dursa irratti kanan dubbadhu. Piliis yeroo dheeraadhaaf na jalaa warri baddan na dubbisaa na jalaa hin badinaa isiniin jechuun jaaladha. Egaa warri bilbila qayyartanii biyyoota adda addaatti qayyartanii jiraatanillee hoo ta'e imoon kiyyallee banaadhaa yookaan keessanillee miisajii amma ijoolleen baay'een daayiriktii warri dawwalan jiran bilbilli isaan waggaa dhibu jechuudha. Yoo isin danda'amillee barreeffamu malee ta'u barreessitanii nan jira meeshaa kiyyallee yeroo isaa eeggatee nan fudhadhaa kan jettanillee jiraattan ta'e na dubbisaa piliis isiniin jechuun jaaladha. Keessattuu ijoolleen waggaa darbetu jira jechuudha. Warri haga ammaadresi gizee saniitti zim jettaniituyyuu jira. Piliis aga isinii danda'ameen sheer godhaatti obboleewwan kanniin akkana dubbisan taasisaa isiniin jechuun jaaladha. Egaa kan mata duree kiyyattan deema kanaasumatti dhaabeetoo jechuudha. Yoo isaan deebi'anii dhufuu baatanii egaa gaafa tokko qabatamumaa waa'ee isaati irratti dhufee dubbachuun kiyya nafu meeshaalee abbaa saniitiin wal qabateetillee jechuudha. Kanaafuyyuu amma kanan dubbadhu hundaa ol waa'ee hojii ta'u osoo hin ta'e waa'ee manaa tarrallee na gaafachaa jirtu waa'ee manaa ijaarsa manaa osoo hin ta'e mana barbaannaa jettaniitu jechuudha. Asumaan dhiifamaa lukkuuleen sinaasofsiisaa jiru. Egaa mana kiyya lukkuun ni jira wantoonni hunduyyuu ni jiru galata waaqayyo jechuudha. Ani akka namoota kaanii suppermaarkeettii banuun deemne egaa kanan haasa'u waa'ee hojiitirraa wal qabatee waa'ee manaatiin waan wal qabateefan kana sanitti kaasaa jira jechuudha. Akka mata dureetitti lukkuutu jira woriitu jira na biraa wanti hunduyyuu ni jiru sagalee horii sin dhageessanii sagalee lukkuu sin dhageessanii. Egaa ka'ani nama yeroo dheeraa biyya harabaa hojjeteedha. Akka hojjettetti miti birriin biyya keessatti kan qabattu egaa qabattu akka garaa keetitti jiraachuun baay'ee rakkisaadha. Obboleewwan baay'een kireeffatanii magaalatti galanii bitaa kan itti gale danuun jiru jechuudha. Maaliif ani haga kana mara biyya arabaa taa'ee naannoo tuffachuu hojii tuffachuu waan akkanaatirraa deebineetuma filannoon keenya biyya arabaa kan godhannes danuun jirra. Kanarratti ijoolleen baay'een amma ija keenya banachaa jirra galata waaqayyo jechuudha. Kara miidiyaatti haa turu miidiyaa danuun xinikaanii nu ta'anii yookaan jabina nu ta'anii kara hojiititti bobba'anii odoo hojiin tuffatin hojjechaa jirru ni jira. Fakkeenyaaf ijoolleen yeroo hojiidhaan biizii ta'anii yuutuubii dhiisan ni jiru. Fakkeenyaaf gannootu yuutuubillee naa gurguri jettee keessanillee na dubbistee turte jechuudha. Shamaree biyya arabaatti galtee yeroo dheeraa wajjin biyya arabaa gizee jirru yuutuubii waliin hojjechaa turre karoora walitti himaa turre jechuudha. Ishiinillee akka horii horsiisuudhaaf cimina qabduudha jechuudha kan gizee sanatti haasofte. Anillee keessa kiyya kun waan jiru walii ibsaa waliin haasaa turre jechuudha obboleettii kanaan. Obboleettiin kun amma yuutuubii hojjechuu dhiiste naa gurgurinaan jettee anuyyuu keessan kara guruubii tokkotitti dubbadheen ture garuu yuutuubiin ishii bahuu hin dandeenye serchi waggaa godhamu yuutuubiin ishii hin bahu. Maal akka ta'eef hin beeku anillee serchi godheen naa bahuu jechuudha garuu chaayinaala guddaa chaayinaala kaffaleedha garuu serchi godhan hin bahu. Kanarraa kan ka'e qilleensarra oolchuuf hin dandeenye malee baay'ee nama cimtuu taatee biyya keessatti yuutuuba haga dhiistu geesse jechuudha. Hojii sun itti mi'aaye. Kanaafuyyuu inni sun maalinni bobba'insa kara qonnaatitti jechuudha kan ishiin godhatte. Isinillee yeroo baay'ee waa'ee bunaa, waa'ee mana nyaataa, waan namni ittiin milkaa'ee hafe duuba hin deemina. Ijoolleen baay'ee nama waan akkasiitidha jechuudha yoo na dubbisan. Osoo suuqii banadhee suuqii already suuqiin kan isin hawwaaxxa'u mana keessan keessa hojii keessan hojjetachaa mana keessanirraan odoo manarraa hin fagaatis suuqii yoo hojjettanii baay'ee bareeda. Gatii hin qabu isiniin jechuu kootiin. Garuu ati mana kireeffattee suuqiif kireeffattee jireenyaaf kireeffattee miidhaa guddaa qaba suuqiin. Gabiin inni dhufu achuma kiraa sanitti deebi'a.
ijoollee kee barsiifachuu hin rakkatta, mana kee hoogganachuu hin rakkatta, waa baay'eetu jira. Mana kiraatti hin ariifatinaa ijoollee, mana kiraatti hin ariifatina. Mana kiraa jechuun ati namaaf jiraachuu jechuudha. Hatta jechuudha maaliif ati biyya Arabaa waggaa dheeraa jiraadhu maaliif baadiyyaa galtee hin jiraatin? Yeroo kana keessa baadiyyaan maqaa baadiyyaa ta'e malee katamaa jechuun dandeessa. Ani biyya Arabaatti galee mana obboleewwan kootii gaafa naqu obboleewwan koo soofatu mana isaanii jira. Baadiyyaadha garuu amma mee miidiyaa irratti argitaniirta warra wal fuudhu soofan mana isaanii si ajaa'iba baadiyyaa ta'aniitu jechuudha. Biiffeen mana isaanii si garrama bakka yaa rabbi. Ani eessan jira aga jettu dirasitti si geechisiisa jechuudha. Gaafa meeshaa mana isaanii ilaaltee jireenya mana isaanii ilaalu. Wanni jiru maalinni qonnaadha. Kanuma wanni nu jibbinu malee maabiraatiin bakka baay'ee ni jira, bishaan bakka baay'ee ni jira, baadiyyaa ta'anii baadiyyaa irratti hojjetamaa jira wantoonni baay'een. Hoon kana jedhu baadiyyaa galaatiin jechuuf miti. Anis baadiyyuma keessan jira jechuu ni dandeessu. Qarqara magaalatan jiraan galata waaqayyoo garuu maabiraatiin hin jira, bishaan nan qaba. Kanaan wannummaan itti gammadu. Inni guddaan isaadha. Bu'uurri ilma namaa maabiraatiin bishaan qabaatte taana waan biraa waa yaadatu tokko hin qabdu. Kana lafa qonnaa siin qabu hin qotu garuu horii koo horsiisan jireenya kootti jiraachaa jira jechuudha. Hatta lukkuudhaan haga bahutti kana irratti bobba'a. Gaafa immoo kana gootan namoonni baay'een na dubbisaniitis jiru. Biyya Arabaatti galteetoo maaliif kana hojjetta? Suuqiin bantu waan akkasii naan jedhanii haamlee koo na cabsan jedhee nama naa bilbileetu jira jechuudha biyya keessa galaniitoo. Abbaan barbaade waan fe'aa jedhu tokko gaafa biyya galtanii hojii akkanaa hojjettan hiriyaa filadhaa. Hiriyaa ishee shamarran biyya Arabaa teessee si dubbistu gaafa dubbistu yookaan immoo dhiirotas barandaa ta'anii bilbila feesbuukaa ilaalaa oolan odoo hin taane warri isin bilbila illee wal qayyartanii nama si fakkaatu. Nama dhiira haa ta'u durba haa ta'u nama cimaa ta'e nama gadi jedhu nama boruu ofii ilaalee ani har'a deemee tanan odoon biyya qabuun biyya ormaatitti odoon haadha qabuun haadha ormaa odoon obboleewwan qabu obboleewwan ormaa tif gugguufee hojjedhee galee dhalli koo immoo kana arguu hin qabu. Ani kana argee kanaafuu har'a gadi jedheen ala kootiif jireenya kootiif boruu kootiif atuuyyuu boru xooritaa keetiif jechuudha. Cimeen har'a gadi jedhee hojjechuu qaba jettee gaafa murteessitu hiriyaa filadhu. Yookaan immoo hiriyaa dhiisi gonguma of ta'e kophaatti karra cufadhu. Gaafa jijjiiramte hiriyaan danuun ni dhufu. Gaafa ati nama taate namni danuu si barbaacha dhufu. Kanaafuyyuu kun yeroo baay'ee gaafa hiriyoota fi namoota baay'eedhaan marii guddifnu wanni nu keessatti waa caccabsan baay'een jiru. Kanaafuyyuu of eeggannoo godhaa kanarratti malee biyya keessatti gajjettee hojjette taanan wannumti jijjiiramne jiru. Qaala'insi jireenyaa jira eeyyeen jira. Garuu namni akkasumatti cammare akkuma qaala'insi jireenyaa dabale san namni illee dabale. Maaliin karoora ofiitti jiraachuu haala ofiitti jiraachuu jechuudha namoonni. Kanaafuyyuu kana laaltanii isinillee jireenya keessa fooyyessuu yaada isin jechuun jaaladha. Waa'ee mana bittaati irratti. Baay'ee Adaamaa dhiisitii magaalaa xiqqaa keessattuu amma manni baay'ee guddii ta'ee jira. Ijoolleen kaartapilaanii kan qabu lafa qullaallee haa ta'u jettan. Baay'ee guddiidha. Baay'ee manni amma ijaaramee isin beeksisan ijoollee biyya Arabaatti beeksisuuf sammuutti nama ulfaachuu danda'a. Keessattuu Adaamatti haga miliyoona 5, miliyoona 6, miliyoona 4, miliyoona 8 hunda jedhanii mana beeksisan. Kanaan nuti jecha dhageenye malee birrii kanaa waan isaatu miliyoonni maal akka ta'e hin beeknu nuti. Waan wal dhoksin tokko hin qabnu. Biyyoota guddate keessaa miti biyyoota Arabaa birrii isaan gaafa takka gabaa baanii shunkurtiin bitatanii galan ji'atti nuuf kaffalu jechuudha. Kanaafuyyuu soorii lukkuun hundi jeeqaa jirtu irratti isin na dhaggeeffadha maree kana lukkuun dhaggeeffatina. Egaa kaa lukkuun gaafa bubbaa buustu ni beektu hundi keessanuu baay'ee nama jeeqxi. Dhiifama isiniin jechuu jaaladha. Kanaafuyyuu manneen akkanaa kuni humna keessanii fi deebisiiti immoo humna keessan osoo hin ta'in gaafa kana dhageessanii naasutu jira abdii kutuutu jira. Waan akkasiisanii miti isin jechuudha. Akka nama walitti dhiyaattanii akka firummaatti walitti hidhattanii akka beekumsaa walitti hidhattanii mana bitachuu yaala waa'ee manaa gubbaarratti malee callistanii gaafa anas gaafattanii gaafan deebisinii deebisu miliyoona 5 jedhan miliyoona 6 jedhan jedheen gaafan isinitti immoo irrifattu. Gaafa san hojiin illee nama dadhabsiisa. Ofii kiyyarraa kaayee waan hin beekuuf biyya keessatti gaafan waa'ee manaa gaafadhu hanga kanaan jira gaafa naan jedhanii hojiin dadhaba. Maaliif hojjedhu bakka san hin gahu waan ta'eef jechuudha. Murtoon kiyya maal ta'e qarqara magaalatti bitadhee kara fira kootti siqee qarqara magaalatti bitadhee nan jiraadhaa miti kan jedhuudhaan murteeffadhee anis waan akkanaatti seenee jechuudha. Kanaafuyyuu murtoo murteeffadhaa akka walii beektaniin akka walitti dhiyaattaniin haala kanaan bitachuu yaalaa malee yeroo kana keessa
manni karaa keessattuyyuu karaaf jecha baay'ee diigamaadha. Karaa guddaa yoo ta'e karaan keessa deemu warra oggaa meeqa kaartabilaanii isaa qabaatee gibira ofiitti gabbaratee turaa jirullee kaasaa jiru jechuudha. Karaan keessa karaan baay'ee babal'achaa deema waan ta'eefuyyuu kanarratti sirriitti of eeggannoo godhaa waa'ee manaati irratti. Kana hoon jedhu immoo mana malee hin jiraatamu miti. Deebisiiti kiraa hin jiraatan jechuu kootii miti hoon kana jedhu. Kiraan garuu gaafa kophaa taatu hoo kana ta'e immoo kiraadha soo ittanii murteessitan isin lachuu nama of danda'e ta'uu qabdan. Abbaan manaa keellee nama hojjetaa ta'uu qaba. Hojjetee nama kiraa manaas asirraa qabu. Gaafa inni kiraa manaas asirraa qabe ati immoo maalinni hojii san kan hojjettu san waan biraatirra oolfattu. Kan kiraa manaa keessatti lukkuu bituu hin dandeessu. Miti hoolaa bituu hin dandeessu. Miti horii horsiisuu miti jechuudha. Gibbii muluudhaa yoo kireeffattan namoonni baay'een karaa magaalaa dhufanii horii gibbii muluu kireeffatanii horii faranjii bitanii aannan nagaatti odoo gurgurachaa jiran mana gannaa lakkisaa kan jedhu danuu jira waan ta'eef namni horiin jaalatu. Magaalaa keessatti namni oddoo nu balleessaa gibbii nu balleessaa jedha baay'ee jibbama magaalaa keessatti jechuudha horiin. Kanan hojjenne malee waan biraa hojjechuu ni dandeessu. Magaalaa keessattis kireeffatan garuu guddinni haga sangaa akka mana keetii san guddinni ga'u. Maaliif kiraan irraa ba'a sirraa ba'a bishaan sirraa ba'a maabiraatis sirraa ba'a mana keetii soo ta'e garuu bishaan maabiraatiin hin ba'a kan kiraa santu kee ta'a malee jechuudha. Kanaafuyyuu haala danda'ameen namni nama walitti dabalantanii jirtan teessanii maal akka godhuu qabdan dursaa irratti mari'adhaa waa'ee jireenyaa jechuudha. Jireenya jechuun akka kaleessa qoosaa warri keenyaa kubbaayyaa takkaa fi burcuqqoo takkaa walitti dhufee jireenya jijjiirame sanii miti dubbiin. Dubbiin baay'ee cimtuudha. Warri mana keessan immoo gad dhaabbatan ishoo rabbiin isin gargaaree isarratti abbaa manaa keessan irratti hojjedha. Tolcha abbaa manaa keessan irratti hojjedha. Maaliif biyya keessa taa'etu qaala'insi jireenyaa maal akka ta'e kan hin beekne jira. Ishiin durbaa sun birrii isatti ergiti ejaa ta'eef jechuudha. Dursa irratti hojjedha. Birriin keessan humni keessan qaldii miti. Isin ijoollee keessan irraa adda baatanii hatta isarraa adda baataniitu jiraachaa jirtan. Kanaafuyyuu qaala'insi biyya keessa taa'ee taaksiin maal akka ta'e wuddii ta'uu baatu kan hin beekne jira jechuudha dhiironni akkanaa. Birriin ijoolleetti ergitu macheechee kan jiru danuutu jira. Kanarraa kan ka'e gaafa ijoolleen meeshaadhaa bitattee too manatti galu birriin kun naan duuka maa bahe kan jedhu baay'ee kan lolu jira. Mana amma baay'izawwee odoon meeshaa hoggaa dhufe ani kophaatan itti fayyadama. Amma anis sixootaa baay'een naa dhufa. Abbaa manaa kootiin ala waan itti fayyadamu qaba mana. Burcuqqoo kana gaafa fuudhee bishaan ittiin dhugu ani bichaan dhugeen ol kaawwadha abbaa manaa keessatti dhuga. Garuu gaafa durbi birrii warra buufattee kaan isaa ergaa kaan warra buufattee gaafa meeshaa bitattu dhiirota muraasatuyyuu gammada. Kan lolu danuutu jira jechuudha. Maaliif anaan duuka bahe maaliif anaan duuba bitti erguun naqu. Boruma numa isaatiitti ittiin bareedaa har'a saga ishiin galtutti kan itti fayyadamu isaa gaafa namni ol seenillee abeet ishiin ala jirtu sun mana ofii bareeffatte dubartii ogeettidha. Amma akkoo namni shamara biyya arabaa jiru kan jajjabeessitu dhabame. Odoo beekan ta'e achi teesse madaamin sagalixxiyyaa ijoolleen nun geenya nu ajajachaa asitti jireenya ofii jireenya kiyya fooyyessa jedhanii miidiyaa adda addaatirra deemanii meeshaa filatanii kanan barbaada mana kiyyaa boru na barbaachisa jedhanii abdii horataniituyyuu kana godhachuun silaanuuf haamlee guddaa nu barbaachisa. Garuu warroonni haamlee namaa cabsan kana natti ol guurtee kana mana keessatti natti fiddee kan jedhu danuutu jira jechuudha. Kana ammoo kana odoo beekamee durboota akkanaa dhugaan isiniin jedhaa dhiironni kan badhaasa kennaniif odoo beekan jechuudha. Maaliif birriin isarraan dhaabbanne ishiin gimmaasha qusachaa gimmaasha isaa laachaa haa ta'u kan mana kiyya jetteetti sanis yoo ta'e ni balleessaa qofa osoo hin ta'in ittiin waa tokko nu godhaaf. Garuu gaafa immoo achi teessee kana hunda yaaddu cinqii irratti cinqii namaaf dabaluu kan deemu danuutu jira. Hiphina irratti hiphina jechuudha. Kanaafuyyuu isin haga danda'ameen cimina keessan haamlee keessan ol kaasaa malee gadi hin buusina. Gaafa isin kana taatan jireenya mo'attu malee jireenyi baay'ee rakkisaa deema malee ammaachi jireenyi ani sirraayee akka kaleessatti wanti hundi gadi bu'ee hatta kan biraatii miti bunni hagan ergan ani eegalee haga bara kanaatitti 400 irraa hin buunee ture. Amma garuu 700 seenee jira. Ittuma siqa akkuma ta'a 2000tti deema akkas ta'uuf deemaa jira jechuudha. Ani maa xiqqeessatan isiniif bunni sukkaarri 100 ture. Amma 150 seenee jira. Eengadduma 150 irraa ammoo kara 70tti ol siqa. Yeroo tokkicha akkoo birrii 5 hin dabalu.
birrii 10 birrii 20 dabalaa deema maal akka ta'e hin beeknu nuti waan akkanaa kanatu jira. Kanaafuyyuu kun cimina keenya nu barbaachisa. Nama ammaa keenya qofa osoo hin ta'in keessi keenya haamleen keessa keenya nama taanee jiraachuu fi cimina guddaa nu barbaachisa. Viidiyoon kun akka malee isinitti dheeressee dhugaan isiniin jedha waa'ee gorsaa gaafan ka'e yeroo nan ga'u garuu mee haa ta'u gabaabduma tanarraa waa hubattu dheetan yaada waa'ee manaatillee kanaafan calisiniin jedhe malee ani harka caalaa odeeffannoo isinii kennuu dhabeetii miti. Yoo akka carraa ta'ee fuulduratti jijjiiramee warroonni mirreetii qabaatanii isa gurguratan jiraatan gatii bareeda yoo ta'e viidiyoo isinii qabadhee tan dhufa ammaaf garuu bakka jirtutti nagaa naa ta'a. Hedduun isin jaaladha, hedduun isin kabaja.